Assalaamu alaikum. Maqaa garee shahaadaatiin yuutuubiin hedduun banamanii jiru. Yuutuubiin garee shahaadaa inni dhugaan youtube.com/@isamuraa.org jechuun nu argachuu dandeessu. jalqabsiisa rakkinaan qabu. Hayyetuuf. Okay. Tokkoffaa an dogongora soba akkanaa obboleessi awwal waan akkanaa irraa dhagaa jedhee kisbakkitti godheen beeku. Guyyaa irraa yeroo jalqabaatiif irra deddeebi'aa dubbii soba gurguddaa sobanii sin dhagaye. Fakkeenyaaf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti hundee akkan waaqayyo biraa anaaf kennametti akka nama mana ijaaruutti hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera jedhee lakkoofsa 11 irratti isuma dur kaame sana malee eenyullee hundee biraa kaa'uu hin danda'u jedhe. Isa kana gubbaa irratti hambifteet hundee biraa dhaabee jedhe. Akkanumatti sobuma akkanaa sobaati ka Phaawulos jedhana barsiiftan. Ajaa'iba argaadha. Qorontos Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti immoo maal jedhe? Waan ajaa'ibee nama ajaa'ibee dhimma. 20 irratti maal jedhaa? Isuma dur kaame sana malee hundee ergamootaaf raajota irratti maal taatanii jirtan? Ijaaramtanii jirtanii jedha. Hundee ergamootaaf raajota irratti ijaaramtanii jirtan. Dhagaan godhee qajeelchu Kiristoos jedha. Kanaaf clearly dubbii dubbatamu Phaawulos yeroo dubbatu an kan Kiristoos inumaayyuu wangeela kanaan ala ka biraa ka lallaboo jiraat anallee yoo ta'e jedha. Tariitii kana dubbima kan kee deebisuuf akkana deebi'e lakkoofsa 8 irratti maal jedha asirratti? Haa ta'uyyuu malee ani yookiis ergamaan waaqarraa tokko anillee jedhee ofiiyyuu dubbate ergamaan waaqarraa tokko wangeela isa nuyi kanaan dura isinitti himne wangeela isa fudhate kanaan ala ka biraa yoo lallabe ka abaarame haa ta'u jedha. Isa kana Phaawulos kana jedhee maaliif san jedhee kompiliitii akkuma jiruun soba qofa jechuudha. Soba qofa ka dhiyeessite. Kaani ka isa sodaatan jedhu jalqaba eeyyee nama ari'ataa ture. Nama diina cubbuu keessatti zaffaqamee akkas jedhee ture. Waaqayyotu waamicha godheef kana eenyutu ragaa ba'eef. Phexros akka inni ragaa ba'eef clearly dubbateera Waaqayyoon irra akkuma dubbii Phaawulosii laaqanii daddabsanii kaawwan illee akkasuma micciiranii jedha. Micciirtota keessaa tokko ta'uusaa dhanatti agarsiifte jechuudha. Kana wanti ana dhubadhe kana asirraa wanti ana hubadhe. Okay, baay'ee gaariidha. Gara yaada qara jalqabeetti haa deebi'u. By the way, walumaa galatti barnoonni amma nuti dhiyeessaarru barnoota mormituu Kiristoosii faallaa madda seexanaa irraa akka ta'e akkasitti dubbataarra jechuudha. Inni qara fakkeenyaaf dhibee itti ergamee ergamaan seexanaa kan jedhamu rakkinni gaafa nama irra ga'u hundumaan nama rakkiseetiin jedhu maddi rakkinaa waan hundumaanuu akka inni seexana ta'eetiin jedhe Iyyoobiin irraallee kan ilaalleetiin jedhu. Waa'ee Kiristoos yommootu sannii yoo dubbachuu barbaade booda badhinaan dubbannaa underlines gara yaadatta isaa deebi'u. Suuraa 37ffaa ayaata 67 irraa dhugumatti nuti samii addunyaa faaya urjii miidhagsineerraa sheexanaan fincilaa ta'e hundaa irraas isaan tiksuu goone garagalee yoo asitti irra mul'ataa jiraate hin beeku. Asirratti akkana godha. Garagalee olaanaa hin dhageeffachiifamu gama hunda irraa urjii darbatamaan jedha. Asirratti maal jedhaara? Mee inni dubbisaan mallee itti fiqeen. Eshi garagalee olaanaa lakkoofsa galirraa ari'amuuf jecha darbatamuu isaanii adabbii adda hin cinne jira. Warra waahii butiinsaan butee jedha. Urjii furguggamtuu yookaan immoo darbatamtuu kana jinniin yookaan seexanni waahii mul'ata isa waaqarraa dhufu akka jidduun hin bunneef isaan urjii furguggamtuu kana daa seexanaan dha'u. Amma durii urjii furguggamtuu akka darbitu meetroonsi jennee baranneenu adaasiin seexana ittiin ari'aaran akkas jedha asirraa ilaala kana qofa. Eshi suura 7ffaa lakkoofsa ayaata 157 irratti isaan warra ergaman nabiyyii hin barreessinee fi hin dubbifne isa isaan biratti taawuraatii fi injil keessatti barreeffama isaan argina jedha. Taawuraatii fi injil keessa barreeffamni jiru qajeelfama waan haraama ta'e haraam. Akkasumas immoo waan qajeelaa isaaniif ta'e isaaniif ta'a jedhamee itti himameera jedha. Kun deeggaraa macaafa qulqulluu fakkaata. Ilaala. Taawuraatii fi injil jedheet deeggaraa macaafa qulqulluu fakkaata. Ofumaa immoo deebi'ee suuraa lammaffaa ayaata 75 irratti silaa odoo gareen isaanii Yihuudaa irraa ta'e haasaa rabbii kan dhagaan ta'anii egaa hubatanii booda odoo beekanuu jijjiiran jiru nuuf amanuu jettanii kajeeltu jedha. Argitanii ufumaa qajeelaa waan haraamallee ta'e waan halaalallee ta'e inni isaanitti majedhee ka'eeti asirratti ammootu hin jijjiiranii jedha. Kun teknikii maaliiti? Iddoo ofii isaan deeggaru sirri jedhaat iddoo ofii sin deeggarre ammootu kun sirrii miti jedhaat
mala ittiin nama dogongorsan keessaa tokko kana jechuudha. Arganii ufii macaafni qulqulluun sirri jedha. Ufii ammootu hin diigame jedha. Eenyutu jijjiire? Specifically eenyutu jijjiire? Namni sun wanti lafa kaa'ame hin jiru kun mala ittiin waan doktoriinii ufii isaaniitti kireetii godhan namoonni biratti akka fudhatamu godha jechuudha. Okay. Suura shanaffaa ayata 15 irraa yaa warra kitaabaa ergamaan keenya kan irra hedduu kitaaba irraa waan isin dhoksaa turtan isiniif ibsuuf bahe jedha. Kanaaf waan dhoksaa turan jedhaara. Ofii ammootu qara waan ittiin qajeelaa ta'e qajeelaa waan ammoo qajeelaa hin taane akkas silaa jedha jedhee itti mee ture amma ammoo bifa kana yeroo kaa'u argina. Inni biraa suuraa 8ffaa 30ffaa irratti yeroo isaan kafaran si hidhuuf yookiis si ajjeesuuf yookiis biyya irraa si baasuuf tooftaa si irratti baasan jedha. Asirratti maaliin? Soba eeyyama. Soba haala sadii keessa soba eeyyama. Waan sadii keessatti dhufna. Asirratti ammoo maal inni soba keessaa pooyinti anamma kaasuu barbaade yeroo ajjeechaa nama wal araasuu sobuu hin danda'ama. Kanneen ragaas dubbachuu dandeettanii haati manaa fi abbaa warraa yoo fakkeenyaaf haati manaa abbaa warraa irratti waan biraa hojjettee kaateet isa wajjin jiraachuuf jecha sobuu dandeetti. Soban eeyyama. Soba haala sadiin kana keessatti. Fakkeenya waa'ee waraanaa irratti yeroo amma dubbise kana kaafname yaadachiisa isaan tooftaa baasu. Rabbiin tooftaa baasa. Tooftaan isaan irratti deebisa. Rabbiin irra caalaa tooftaa baasaadha jedha. Tooftaa baasaa isa jedhu kana plotters jedha. Shira xaxaa jechuudha. Karaa biraatiin deceivers jechuudha. Soba isa caalaa plotters isa jedhu kana isin laalaatii Ingiliffaan dubbisaa. Isa rakka baasuudha jedha. Okay, maddummaan irraa inni dhufeyyuu akka inni jedhaarutti madda sobaa irraa akka ta'e asuma irraa kalaalu jechuudha. An kana wanda jedheeti miti. Okay, suuraa 36ffaa ayata 14ffaa irraa yeroo nuti ergamoota lama gara isaaniitti ergine isaan lamaanuu sobsiisan. Ergasii sadaffaadhaan isaan jajjabeessine jedha. Meeqatti ergine? Lama. Achiin booda sadaffaadha isaan jajjabeessine jedha. Sadaffaan kun maqaan isaa eenyunni? Sadaffaan kun maqaan isaa eenyunni? Katir ibn al-Katir yeroo jedheet inni asirraa akka laaltan barbaada. Asirra iskiriinii irraa jechuudha. Quraana yeroo fassaru yookaan immoo yeroo kaa'u jechuudha. Okay. Suuraa 36:13-17 irratti inni sadaffaan suni waliigalatti bakka isaan beektan kan keessa deemuun dubbisu Phaawulos yookaan immoo Paawul jedhee kallattiidhaan yeroo dubbatu Antookiyaatti kan dhalate kun asirraa mul'ata. Antookiyaa keessatti kan dhalateet hin jedhe achiin asirratti asirratti inni sadaffaan sun Phaawulosiin akka ta'e describe godha jechuudha. Inni biraa booddee badhinaan itti deebina yoo ragaa barbaade ragaa kallattiidhaan baasa. Suuraa 14ffaa daqiiqaan dhufaare suuraa 41ffaa irratti akkana jedha. Suuraa 41ffaa ayata 2ffaa irratti quraanni kun rabbi mararfataa raammata godhee ta'e irraa buufaman. Kitaabni keeyyattoonni isaa namoota beekanii fi dubbifaman afaan arabaa ta'ee adda baafamedha jedha. Afaan arabaatiin kan inni dubbate kan rabbiin dubbate. Macaafni qulqulluun garuu uumama boqonnaa 11 irratti afaan namaa gargar kan bahe eeyyama waaqaatiin. Kanaaf namni hundinuu mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 67 irratti afaan hundumaaf saba hundumaaf lallabama ergaan. Kun poolotikaadha jechuudha. Poolotikaa namni warri hin beekne akkasumatti cadhisanii nama beeku qofarraa akka dhagaan oduu durii akkuma inni obboleessi kee Yesuus dubbate waan kallattiidhaan dhufee duun ta'an oduu durii walitti darbaa dhufeera. Asumaan namoonni hadiisa barreessan Muhammadiin irraa yoo diqqaate waggaa 200 achi ka turanidha. Malee namoonni isa wajjin turan hin turre. Phaawulosiin atilisti nama isa wajjin ture seenaa jireenya isaa nama beekutu barreesse jechuudha. Kanaaf afaan arabaatiin kan jedhu kun it is political systemidha jechuudha. Politically akka ta'eetiin jedhe. Politically nama hundumaa fuudhanii sistemii tokkochaan addunyaa guutuu qabsiisuudhaaf jechuudha. Okay. Kanumaan yoo gabaabsee natti tola yaada biraa wayii dubbachuu barbaada. Kanaaf quraana keessatti yookaan immoo namoonni quraana sirriidha jedhanii hadiisa godhanii hiika godhanii kaane fakkeenyaaf jecha eenyutu Phaawulosiin bira ture jalqaba jette kaasaa turte. Qolla holqaa hiiraa keessatti eenyutu bira ture yeroo akkasitti ukkaamsee inni jedhe. Inumaayyuu namni kophaa jiraatu seexanatu wajjin jira sheexan jedha jinniiniif kun garagara wajjin akka turu akkasi lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf eenyutu wajjin ture yeroo inni achi keessatti kan argadhee mul'ata kana nan mul'ate gaafa inni jedhe. Yeroo inni mul'ataa ture isa wajjin ture dhugama mul'ata kana sirra mul'ate eenyutu jedhe. Phaawulos garuu kallattiidhaan namoonni isa wajjin akka turan jaamummaa isaa akka argan harka isaa qabanii akka isa geggeessan
harka isaa qabanii akka isaan deeman ijji isaa akka jaamaa ta'e deebi'ee ammoo kadhatanii ijji isaa akka irraa baname kiliirri dubbata jechuudha. Kunneen ka Phaawulos nama kadhatee fi ija isaa baneetu jira. Nama achi wajjin turetu jira. Ati ka dubbatte profaayiliin isaa ka yeroo gara dhugaatti hin dhufinii keessa inni keessa dabarse. Ka dhugaatti gara hin dhufin inni keessa dabarse eeyye exactly maal keessa akka inni ture kiliila fakkaa waamichatu godhameef. Eenyutu wajjin jira. Hundi kennayyuu waamicha nuti godhame. Roomii boqonnaa 7 keessatti ka dubbatte hidhaa cubbuu jalatti ichi keessa dabarfamee gurgurame gaafa jedhu yes humna kootii waan tokko godhee hin danda'udha. Garuu inni isa jaallate ilma isaa itti ergee karaa ilma isaa waamichaaf hojii addaatiif isa godhate. Nabiyyiin isaa kadhataa ture sun iyyuu maal jedheen lakki isaaf hin kadhadhu waraqaa baafatee ajjeesuudhaaf deemaara jennaan amma garuu meeshaa addaa isa godhadheera jedheen. Eebbifamtu mureera.